Akkam jirtu maatii miidiyaa dirree barnoota nagaan isiniif baay'atu kun tuutoriyaalii koorsii Global Trend irratti afaan Oromoo afaan keenya afaan keessan afaan saba guddaa kanaan isiniif kennamaa jirudha. Tuutoriyaalii keenyaan egaa chapter 2 kan ilaalaa jiru waa'ee foreign policy fi diplomacy. Paartii kanaan immoo waa'ee foreign policy behavioriti kan laallu akkasuma immoo lammaffaa irratti determinants of foreign policy ilaalla. Tuutoriyaalii faan ammas obboleessa keessan Oliyaad Baratichadha si wajjin kan turu hamma dhumaatti akka nafaana taatan isin affeera kallattumaan gara tuutoriyaalii keenya. Foreign policy behavior amala foreign policy yookaan imaammata biyya alaati jechuudha kan laallu. Paatarnii isaan laalla, tirendii isaan laalla. Paatarnii gaaf jennu maal fakkaataadha boca isaati miniire. Tirendii gaaf jennu immoo garamitti deema waan jedhu laalla jechuudha jalatti. Foreign policy behavior maal ibsa maal refer godha. The actions state take towards each other jechuudha. Gocha biyyi tokko walii isaanii irratti fudhatan. Biyyi tokko irratti gocha fudhattu jechuudha. Foreign policy behavior jechuun it is important to note that these actions usually are not as ends in themselves. Indii miti yookaan goolii miti jechuudha. Maal action yookaan gochoonni kun but are tied in some way with larger purpose from long range objective to short term objective that lead up to achieving their dealing with other countries jechuudha. Long range ta'uu danda'u, short range ta'uu danda'u. Objective yookaan kaayyoon biyyi tokko biyya biraa wajjin qabdu ni jiraata. Isaa wajjin tied yookaan hidhata qabu jechuudha. Hidhata qaburraa kanaaf isaan indii miti jechuudha. Miinsiidha. Indii miti miinsiidha jechuudha gara baraatiin. All foreign policy behavior ultimately boils down to three possible patterns. Bocawwan yookaan paaternii armaan gadii kanatti baquu ni danda'a. Paaternii armaan gadii sadan kanatti baqsuu ni dandeenya yookaan qooduu ni dandeenya. Foreign policy behaviorii biyya tokkoo jechuudha. Paaterniin jalqabaa self preservationidha. Maintaining the status quo jechuudha. Of tursiisuu status quo jechuun haala baramaa jechuudha. Nabaraawii huneeta akka jennu san haalli baramaa biyya tokko keessa jiramin isa sana itti fufsiisu jechuudha. Kun paaternii jalqabaati. Self preserving of tursiisuu yookaan immoo haala baramaa yookaan status quo tursiisuu. Self extension bal'isuu jechuudha. Inni kun immoo of bal'isuu jechuun dandeenya. Revising the status quo in one's own favor jechuudha. Of karaa of ishee fayyaduun biyyi tokko yemmuu haala baramaa sana revise gootu jechuudha. Karaa ishee fayyaduun kana jechuun extend gochuu jechuudha bal'isu. Inni sadaffaan self abnegation jennaan. Isa kana immoo status quo jiru sana biyya biraatiif jecha biyya biraa fayyaduuf in some else's favor jechuun biyya biraa tokko fayyaduudhaaf status quo kan haala baramaa biyya san keessa jiru yemmuu revise gootu yemmuu keessa deebitee ilaaltu yemmuu jijjiirtu amma tokko jechuudha. Self abnegation jennaan isa kanaan. One can say with no doubt namni kamuu jechuudha shakkii tokko malee maal jechuu danda'a. That the international institutions dhaabbileen yookaan jaarmiyaaleen addunyaa warri akka IMF International Monetary Fund kan jennuun World Bank baankiin addunyaa GATT World Trade Organization warri jennuun isaan kunniini established following Second World War mitire waraana addunyaa lammaffaa hordofaniitu kan isaan hundeeffamanii jarri kuni jaarmiyaaleen addunyaa kunniini have been strongly shaped by United States to serve its global interest jechuudha. Argitanii United States kan isaan shaped ta'an United States'dhaan jechuudha. Ameerikaatu shape isaan godha jechuudha. Ameerikaatu gara barbaadetti isaan oofa jechuudha warra kana. Maaliif to serve its global interest. Faayidaa Ameerikaan addunyaa keessatti qabdu. Faayidaa Ameerikaatiif dhaabatan jechuun ni danda'ama jarri kun hundi isaanii. GATT, World Bank, IMF warri kun gaatiitu booda waa taa'utti jijjiirame yookaan World Trade Organization jijjiiramaan biraa jechuuf miti.
Egaa jarri kun hundi isaanii jechuudha fedhii Ameerikaan addunyaa kana keessatti qabdu milkeessuuf warra dhaabbatanii harka lafa jalaan Ameerikaan nurratti hojjechaa jirti jechuudha. Those days yeroo sana jechuudha these days yeroo kana USA has become the sole defender of the international system and the liberal economic political orderidha jechuudha. Ameerikaan karaa barbaadetti si geessuu dandeessi yeroo ammaa kana international systemii kana kan to'atte ishidha liberal economic political orderii liberal democracy maal jechuudhaan addunyaa to'attee jirti karaa kanaan jechuudha. Keessumaa institutioniiwwan armaan gaditti ilaalli kana kan hundeesses ta'e influensii guddaa qabdi achi keessatti Ameerikaan jechuudha. On the other hand, newly emerging poweriin haaraan amma uumaman jiru fakkeenyaaf kan akka Chaayinaa, Indiyaa, Biraazil, Jarmanii warri ta'an BRICS fudhachuu hin dandeessu amma BRICS jala warri jiran kan akka Biriteen fa'aanti Chaayinaan, Indiyaan achi irratti, Raashiyaan achi irratti mataa isheen, Saawuz Afrikaan, Itoophiyaan illee dhiyeenya kanatti makamtee jirti yeroon tuutoraalii kana hojjedhutti. Biyyoonni biraas itti makamaa jiru. BRICS bilookii haaraa uumaa jiru jechuudha. Warri orderii biraa uumaa jiru. Emerging powerii kan ta'an garuu warra akka Chaayinaa, Indiyaa, Biraazil, Jarmanii, Biriteen illee itti makuu hin dandeenya. Isaan kunniin competing to restructure the international institution. Institutionii yookaan jaarmiyaa addunyaa tokko restructure gochuuf irra deebi'anii caasaa biraa uumuuf fakkeenyaaf akkuma isin jedhe BRICS fudhachuu hin dandeessu. Fiigaa jiru wal dorgomaa jiru jechuudha. And a different regime so as to create enabling environment to promote their national interest. Kan hundumaa kan godhan egaa faayidaa biyyoolessaa isaanii promote gochuuf beeksifachuuf galmaan gaachuuf jechuudha malee addunyaa biraatiif naanii isinitti hin fakkaatiin. The third model of self abnegation inni jenneen sun jechuudha. Reflect the foreign policy trends that are being displayed in less developing countries or LDC. Biyyoota kana keessattidha yeroo baay'ee kan inni apply ta'u kan display ta'u kan mul'atu jechuudha. Biyyoota xiqqoo reef guddachaa jiran biyyoota hin guddatin jechuu dandeenya. Achi keessattidha yeroo baay'ee kan inni display ta'u. Maaliifii biyyoota guddatan kanatu gaa biyyoota sanaaf jecha status quo isaanii maal godhu revise godhu jechuudha. This can be seen in the weak state of the world which fail to defend and promote their national interest in their external relation. Biyyoonni kun less developing waan ta'aniif ofii isaanii maal gochuu hin danda'an jechuudha. Defend gochuu hin danda'ani. Ofii isaanii of ittisuu hin danda'ani akkasuma fedhii biyyaalessaa isaanii hariiroo biyyoota alaa wajjin qaban keessatti fedhii biyyaalessaa isaanii ofiin galmaan ga'uu waan hin dandeenyeef gargaarsa isaan barbaachisaa jedhamee yaadameetu jechuudha. Such countries may surrender to such challenges and compromise its long-lasting national interest for temporary and immediate benefit. Jiramini temporary and immediate benefit jechuun faayidaa yerootiif jechuudha. Faayidaa yeroo fakkeenyaaf qarshii fa'aan gargaarsa aid jechuudhaan loonii liqii fa'aan gowwoomfamanii yookaan attaallalamanii maal godhu jechuudha. Challenge ta'u jechuudha warra jara sanatti harka kennu jechuudha. Surrender jara sanaaf harka kennatu gaa warra dureeyyii sanaaf super poweriitti harka kilaachuun isaanii nafu jechuudha. National interestiin isaanii garuu long lasting national interestiin yookaan faayidaan biyyaalessaa isaanii yeroo dheeraa keessa jalaa miidhamuu danda'a. Jarri garuu faayidaa yeroo just nyaatanii maquufuuf gargaarsa waan akka liqaa kana fa'aa argachuudhaan jechuudha. Isaamaa fi jechuudha warri kun warri dadhaboon kun foreign policy ilaalla amma immoo foreign policy dimension ilaalla determinants of foreign policies ilaalla gara boodarra dimensionii yookaan immoo Injiramitire boca akkamii qabu jechuudha. Tokko the analysis of foreign policy behavior can also be done along a number of specific dimensionii adda addaa qaba jechuudha. Tokko fakkeenyaaf dimensionii sana keessaa alignmentidha. Egaa alignmentiin stylii tokkodha jechuudha. Alignment jechuun maal jechuudha? Tokko maal jechuudha? Tokkummaa no. Alignment, alliance jechuun wal ta'uu jechuudha. Wal ta'iinsa akka jechuuti.
A country's alignment behavior can vary from time to time. Alignmentiin biyyootaa jechuudha. Biyya tokko yeroodhaa yerootti adda adda ta'uu ni danda'a. During its history in response to changing circumstances and the policy decision. Haalonni yeroo gaddaramanii fi murtoowwan poolisii yookaan imaammataa irratti hundoofte jechuudha. Biyyi tokko allaamentii adda addaa hordofuu dandeessi. Allaamentii gaaf jennu waa sadii of keessaa qaba. Yet one can identify alignment tendencies such as allianceedha tokko. Allaamentii gaaf jennu waan sadan kan of keessaa qaba. Alliyaansii of keessaa qaba. Wal ta'uu jechuudha. Neutrality of keessaa qaba. Neutrality jechuun immoo irraa adda of baasuu jechuudha. Isolationii jechuudha. Non-alignmentii ta'uu danda'a. Non-alignmentii ta'uu danda'a. Tokko tokkoon gaafa laalu alliyansii jechuun formal agreement to provide mutual military assistance jechuudha. Military assistance yookaan gargaarsa loltummaa walii ergisu jechuudha jarri kun. Mee fakkeenyaaf yeroo waraana addunyaa sanaa waraana addunyaa jalqabaa keessatti keessumaa alliyaansii faatti allied poweriitu tureeni. Jarri sun egaa walirra lolu jechuudha. Yoo lolli ka'e jarri sun hunduu alliyaansii waan qabaniif tokkummaa waan qabaniif wal ta'iinsa sadanii faa jennee baranii sirriirratti waan wal ta'aniif jarri sun military assistance walii godhu. Lola irratti wal gargaaru, waraana irratti wal gargaaru. Alliyaansii jedhamanni sun. Neutralitiin ammoo is a stance of formal non-partisanship in world affairs. Dhimmoota addunyaa keessaa of cinaatti galuu jechuudha. Fiixee qabu cinaatti galuu keessatti hirmaachuu dhiisuudha jechuudha. Inni kun neutrality akkuma maqaa isaa irraa hubattan. Non-alignment jechuun ammoo has been the foreign policy pattern of most developing states during Cold War. Yeroo Cold War sana non-alignment ture. Biyyoonni guddataa jiran jechuudha kan hordofan. Non-alignment ture biyyoonni guddataa jiran kan isaan hordofan jechuun alliyaansii adda addaatu jira. Yeroo waraana ololaa sana biroo biyyoonni guddataa jiran ammoo jara sana keessaa warri tokkotti iyyuu hin makamiin jiru ture jechuudha. Biyyoonni guddatan keessumaa iskooppiidha inni lammaffaa irratti ilaallu iskooppiidha jechuudha. Iskooppiidha daayimenshinii lammaffaan. Scope some countries have extensive scope jechuudha. Far reaching international contact yookaan immoo hariiroon biyyaalessaa contactiin biyyi tokko biyya biraa wajjin gootu kan biyya tokko baay'ee extensiveedha, baay'ee guddaa olaanaadha jechuudha. Kan far reachingidha, baay'ee fagoo kan deemudha. Kan biyya tokko ammoo limited activityidha, daanga'aadha jechuudha. Kan biyyoota tokko ammoo a country's scope of contact can affect the outcome of dispute and the crisis. Crisis yookaan disputii walitti bu'iinsa fi jeequmsa jechuudha. Affect godha amma gaa scooppiin isaa jechuudha. Scooppi contactiin jechuudha. With regards to the scope of activity, state has an international relation. One can identify at least 3 pattern of foreign policy. Pattern of foreign policy yookaan ammoo patternii imaammata alaa kana sadii adda baafachuu ni danda'a jechuudha namni kamu. Inni jalqabaa some actors acting global term. Acting global term, others as regional term. Aktaroonni tokko global sadarkaa addunyaatti kan isaan act godhanii sadarkaa addunyaatti socho'u. Fakkeenyaaf UN yoo fudhattan UN'n sadarkaa addunyaatti kan inni socho'u. IGO dha, International Governmental Organization dha. UN'n African Union yoo fudhattan jechuudha. Globaalitti sadarkaa addunyaatti act kan godhani. Regional litti ammoo kan akka IGAD faa warri kunniin ammoo sadarkaa naannootti
tokko ammoo and those that follow policy of isolationism jechuun adda baasuudha neutral ta'u adda baasuun baay'ee faayidaansa tokko alignmentii amma alliaansii fudhattan biyyi tokko weeraramnaan yookaan biyyi tokko lola keessa galaan tokko gareen sun dirqama gargaaruu qaba neutrality fi isolationism immoo gaaf fudhattan neutrality yookaan isolationism gaaf fudhattan biyyi sun waraana keessa gaaf galte isin harka keessa sassaabbattanii mataa'uudha jechuudha isin hin galchuudha sababni isaas isolate of gootanii adda baaftaniitti waan ta'eef jechuudha biyya sanarra addunyaa biraarra major powers in international relations have historically been those that have defined their interest in global term keessatti major power yookaan super power warri ta'an kuni that have defined their interest fedhii isaanii ni ibsatu jechuudha akkasuma interacting regularly with countries in nearly every region of the world biyya kamuu wajjinuu jechuun ni danda'ama interact godhu jarri sun interest isaanii yookaan faayidaa biyyaalessaa isaanii galmaan ga'uuf jechuudha fakkeenyaaf USA gaa fudhattan for example as a global actor Amerikaanii USA has military presence and a diplomatic communication in every part of the world bakka kamittuu jechuudha humna waraanaa ishee qubachiiftee jirti jechuun ni danda'ama fakkeenyaaf Horn of Africa keessatti Somaaliyaa keessatti even samii irratti iyyuu space irraa iyyuu humna waraanaa qabdi jedhama Ameerikaan yeroo kanatti major power yookaan super power waan taateef egaa amma jechuudha most countries in the world are essentially regional actoridha biyyoonni baay'een garuu regional actoridha naannoma tokkotti act godhu jechuudha region yookaan fakkeenyaaf Horn of Africa ta'uu danda'a IGAD fakkeenyaaf biyyoota baha Afrika maal regionii murtaa'aa keessatti jechuudha interacting primarily with neighboring states biyyoota ollaa wajjin interact kan godhan jiru in the same geographical area tokko keessatti fakkeenyaaf Horn of Africa keessatti for contact frequently concerning economic issues such as trade dhaaf ta'uu danda'a akkasuma immoo fakkeenyaaf United States fi China gaaf fudhattan with major actor like United States fi China gaaf fudhattan isaan kunniin egaa outside the region keessaa socho'u warri kun super power waan ta'aniif for example South Africa is a regional actor in Africa in general in Southern Africa in particular jechuudha akka waligalaatti South Africa keessatti jechuudha Afrikaan kibbaa regional actoridha and Southern Africa in particular biyyuma ishee keessatti Southern Africa keessatti immoo particularly actoridha jechuudha South Africa gaafa fudhattani India immoo gaafa fudhattan fakkeenyaaf most important actor in South Asia region Asia kibbaa keessatti actorii ijoodha jechuudha baay'ee super power ta'aa jirti amma Indiyaani so as China in interior Asia Chinaan immoo Asia guutuu keessatti Indiyaani Asia gara kibbaati Chinaan immoo Asia guutuu keessatti actorii yeroo taatee taphachaa jirtudha jechuudha yeroon ammaa kuni key weakness or geographic remoteness may cause the scope of countries foreign policy to narrow that isolationism results isolationism yookaan adda obbaasuun akka dhufu kan godhanillee ni jiru jechuudha geographical remoteness fakkeenyaaf fagoo irratti argamu fakkeenyaaf eddoolli tokko biyyoota irraa fagaatanii kan argaman jiru warri kun egaa foreign policy isolationism akka hordofan dhiibbaa irratti uumu fakkeenyaaf eddoolawwan yookaan Islaandii tokko biyya bishaan gidduu keessaa tokko gaafa fudhattan maal nuuf godha adda baafnee jiraachuu hin dandeenya biyya kamii wajjinuu walitti dhufuun barbaachisu warri jedhan ni jiru foreign policy dimensionin inni biraa mode of operationidha modus operandi laatinii isaatiin inni kuni mode of operation akkamitti akka operate godhu jechuudha foreign policy biyya sanaa
In addition to the alignment and the scope dimension of a country's foreign policy, we can also identify certain pattern of foreign policy behavior on the basis of modus operandi. The method of operation jechuudha. Method of operation irratti hundoofne dimensioniin foreign policy biyya tokko maal akka fakkaatu laaluun ni dandeenya jechuudha. Maal irratti dabalate akkuma laalle alignment irratti alignment fi scope laalle irra mitire alignment fi scope laalle jedha. Scope jechuun yookaan sadarkaa naannootti, sadarkaa gloobiitti yookaan immoo sadarkaa biyya keessaatti kan daanga'e ta'uu danda'a. Alignmentiin ammoo alliyaansii ta'uu danda'a, neutrality ta'uu danda'a, non alignmentii ta'uu danda'a, isolation akkasuma immoo mode of operation yookaan ammoo method of operationiinis immoo isa sadaffaadha jechuudha. Some countries often rely on multilateral institution to address different issue. Multilateral institutionii jaarmiyaawwan multilateraalii ta'an fayyadamuu danda'u jechuudha. Isaan irratti relay ta'uu yookaan hundaa'uu ni danda'u. Biyyoonni tokko tokko still other very much rely on unilateral means irrattis immoo warri relay ta'an ni jiru. Develop country'n garuu most developing country yookaan biyyoonni guddataa jiran kan isaan irratti relay ta'an multilateral approach irratti jechuudha. Multilateral approach irratti maal jechuudha? Unilateral approach yookaan means inni jennuuni biyya tokko qofaa wajjin just akka fakkeenyaa fi biyya economic yookaan military masilii cimaa qabdu, irree dinagdee fi waraanaa cimaa qabdu qofaa wajjin maal gochuu jechuudha? Isaanii wajjin qofa just would prefer approach to settle problem isaanii yookaan rakkoo isaanii furuudhaaf yemmuu deal godhan jechuudha. Egaan mode of operandi akka kanatti socho'uu yookaan operate gochuu danda'u. Bal'iftanii moojila keessanirra ilaaluu hin dandeessu yoo isin fayyada ta'e. Kallattumaan maturree murteessaa tokkotu nu hafa paartii kana otoo hin fixiin determinants of foreign policy itti ceena jechuudha. Foreign policy biyya tokko wantoota murteessan laalla. Azalatti immoo sabtoopikii kana jalatti those determinant factors for foreign policy fall under two major headings, internal and external. Foreign policy biyya tokko wantoonni murteessan determine godhani internal fi external factorytu jira. Factorywan keessaa fi kan alaa jechuudha. Internal warra ta'an keessaa waan akka economy ni ilaalla, dinagdee jechuudha. Lammaffaa immoo political pressure dhiibbaa siyaasaa ni ilaalla, political experience muuxannoo siyaasaa ni ilaalla, nature and ideology of the governing elites beektota uumama beektotaa fi yaada isaanii ni ilaalla, national capability dandeettii biyya sanaa ni ilaalla, external factories immoo taansi ni ilaalla jechuudha. Duraan dursinee internal factory kana ilaalla jechuudha. Internal factor determinants of foreign policy imaammata biyya alaa tokko wanta murteessu yookaan determine waan godhu jechuudha. Inni jalqabaa egaa domestic or internal factory dha jechuudha. Factorywan biyya keessaati. Factory biyya keessaa yookaan biyya tokko keessuma isheeti, keessoo isheeti jechuudha. Internally, foreign policy of a country is affected by the following factor. Factorywan armaan gadii kanaan affected ta'a jechuudha. Imaamanni biyya alaa biyya tokko. Factorywan armaan gadii kun egaa factorywan keessooti jechuudha. Tokko dinagdeedha. In order to be able to conduct an assertive or even an independent foreign policy, a state must have adequate economic capabilities. Mitire biyyi tokko economic capability yookaan dandeettii dinagdee gahaa qabaachuu qabdi. Maal gochuudhaaf? Foreign policy ishee conduct gochuudhaaf jechuudha. Foreign policy ishee implement gochuuf even economiin baay'ee murteessaadha jechuudha. Dinagdeen ishee baay'ee murteessaadha.
state power today is marked more by economics than military might. Yeroo ammaa kana keessumaa biyyoota qabeenya qabanidha. Qabeenya gurguddaa qabanitu maal godha? State power aangoo guddaan qarshiidha jedhama. Qarshii harka jira jedhama yeroo irra. Kanaaf biyyoota qarshii guddaa qaban militarii irrayyuu qarshii yoo jiraate ko militarii ijaaruun salphaa waan ta'eef jechuudha. Isaan turra powerfulidha jedhama. Horii maallaqa guddaa warra qaban dureessa warri ta'an jechuudha. Even powerful states are constrained by economic interdependence. Biyyoonni guddatan powerful warri ta'an baay'een isaanii economiin isaanii constrained jechuun daangaama tokko isaaniiyyuu economiin isaanii walirratti hirkatu jechuudha. Interdependence ni jiraata. Without any strong economic base at home jechuunis qabeenya yookaan dinagdee yoo manaan qabaatin jechuudha. None of the state could really afford to pursue vigorous or adventurous policy baasuun hin danda'amu jechuudha. Yoo economy hin qabaatin economy policy yookaan imaammata baasuun iyyuu ni ulfaata jechuudha. Afford gochuun ni ulfaata. Level of development murteessadha sadarkaan guddinaa. Import export jechuunis trade balansiin murteessadha. Trade balansii jechuun algalchii fi al-ergiin yoo wal madaalu jechuudha. Type of productiin jechuunis manufactured or agriculturally ni oomishama moo ni qonnarraa bu'aa qonnaati moo bu'aa warshaati. Resourcein fakkeenyaaf qabeenyi akka material and human resource gaaf jennu egaa qabeenya meeshaa ta'uu danda'a, qabeenya humna namaa. Kun economy biyya sanaati jechuudha. Argitanii economy'n biyya sanaa foreign policy'dhaaf baay'ee murteessaadha. Determining factor'dha jechuudha. Internal determinant'dha jechuudha. Inni lammaffaan internal political pressure. Dhiibbaan siyaasaa biyya sana keessa jiru, keessoo biyyattii jiru maal fakkaata kan jedhudha. Domestic opposition'in jiraachuu danda'a jechuunis mormiin keessaa. And the regime can diminish or amplify the behavior a government may be predisposed to engage in, whether it can assume unitary rational actor approach to foreign policy making jechuudha. Foreign policy egaa vacuumii ta'uu hin danda'u. Kannaatti vacuumii ta'uu hin danda'u. Vacuumii jechuun waan pressuriin kamuu kan hin jirre jechuudha. Yookaan immoo iddoo duwwaa keessatti waan raawwatamu beektu vacuumichi fiiziksii keessatti. Vacuumii miti bakka iddoo namni jiruttidha. Iddoo mass pressure ni jira. Kanaafuu kan inni shape ta'u jechuudha. Foreign policy'n ideas of the people and by their activities, active participation. Yaadota namootaatiin mass pressure jira. Uummanni jira. Kanaaf hirmaannaa uummata bal'aatiin shape ta'a jechuudha. Foreign policy'n vacuumii keessatti miti kan inni raawwatu waan ta'eef jechuudha. This includes political structure of the country, caaseffama siyaasaa biyya sanaa of keessatti hammataa. Like set of political institution jechuunis political institution paartiiwwan adda addaa. Type of regime gosti mootummaa sanii murteessadha. Dictatorialidha moo militaryidha moo democraticidha moo communistidha moo waan jedhu murteessadha. Constitutional division of powers qoqqooddiin aangoo kan heerri kaa'u murteessadha. And the regime stability just tasgabbiin mootummaatillee murteessadha jechuudha. Kuni isa lammaffaa internal political pressure jechuudha. Determinant of foreign policy keessa. Inni sadaffaan nature and ideology of the governing elite. Degree of ideological difference is the crucial factor as leaders decide which nation threaten and which bolsters their state security and their own domestic power jechuudha. Kanaaf digriin ideology baay'ee crucial factory jechuudha. Factory baay'ee barbaachisaadha jechuudha. These treat perceptions will turn impel leader to make particular foreign policy choice. Foreign policy yookaan imaammata
biyya alaa particular ta'e akka isaanii make godhan yookaan immoo akka isaan uuman impel isaan godha jechuudha yookaan isaan dhiiba jechuudha. Dhiibbaan eliitii yookaan dhiibbaan beektotaa jechuu fa'aa dandeenya jechuu dandeenya. Dhiibbaan warra baratanii jechuudha yeroo baay'ee gaafa beektu beektonni yeroo mootummaa irratti dhiibbaa uuman. National capabilitiin illee murteessaadha sadarkaa shanaffaa irratti dandeettiin biyyaalessaa jechuudha. It is a country's military and diplomatic capability. Humna waraanaatiin ta'uu danda'a akkasuma dippiloomaasiidhaan ta'uu danda'a. Dandeettiin yookaan capabilitiin biyya sanaatis foreign policyidhaaf determinantiidha jechuudha. National capabilities enable the state to examine decisions to use or not use force in response to immediate military concerns, to negotiate conflict peacefully, economic interactions, and the initiation of diplomatic activities. National capability yookaan guddinni dandeettiin biyyaalessaa jechuu dandeenya. Dandeettiin biyyaalessaa egaa biyya tokko maal ishii dandeessa akka gootu ishii dandeessa jechuudha. Examine decisions murtoo ishee akka xiinxaltu akka examine gootu akkasuma immoo humna ni fayyadamu moo hin fayyadamu. Yoo humna qabaatte egaa humna fayyadamti foorsii jechuudha. Yoo humna hin qabdu ta'e immoo humna waraanaa hin qabdu ta'e immoo hin dhiifti waan ta'eef jechuudha. To negotiate conflict peacefully waan walitti bu'iinsa jiru karaa nagaa ta'een hiiku yookaan immoo humna fayyadamti capability qabdu irratti hundooftee jechuudha. Economic interactionii fi diplomatic activity ishee initiate gochuudhaaf dura maalii ofii madaaluu qabdi yookaan examine gochuu qabdi jechuudha. National capability dandeettii ishee madaaluu qabdi jechuudha. Dandeettii ishee madaaluu qabdi. Inni lammaffaa irratti ilaallu egaa external factoryidha jechuudha yookaan international factory determinant of foreign policy ilaalaa kan jiru. Internal factory ilaallee jirra. Amma immoo external factory ilaallee xumurra paartii kana. Existing theories of international relations state that external influence are the primary determinants of states foreign policy. Maqumti isaayyuu foreign policy dha imaammata alaati. Kanaafi international theoryiiwwan international relationii baay'een isaanii akka ibsanitti external influenceini primary determinantidha. Influenceiiwwan alaa kun jechuudha determinantii warra jalqabaati jedhanii ibsu. Theoryiiwwan yookaan yaaddamni hariiroo addunyaalessaa baay'een isaanii jechuudha. States are constrained by the structure of the international system jechuudha. Biyyi international systemidhaan yeroo baay'ee constrained taate achi keessatti daangofti jechuudha. Biiti anarchical or possessed of cooperative institution ta'uu danda'a. Anarchicalidha. Anarchically yookaan immoo sirna malees cooperative institutioniiwwan jiraachuu danda'a. Institutioniiwwan by the intention and the capability of other international actor jechuunis economic interdependencyidhaan biyyi tokko biyya biraa irratti interdependency ni jiraata walitti hirkachuun comparative advantage waan jedhamu fayyadamtee jechuudha. By international law dhaan walitti ni hidhamu biyyoonni seera sadarkaa addunyaatti ba'uun and the countless other variable jechuudha. Karaa biraatiinis walitti ni hidhamu. Inni jalqabaa as keessatti external factory inni jalqabaa geopoliticsidha. Geopolitics jechuun geography fi politics jechuudha. Siyaasaa fi teessuma lafaa biyya sanaa jechuu keenya. The foreign policy is to great extent determined by the country's geographical location and its spatial relation in the context of other member of the regional or international system. Egaa foreign policy yookaan imaamanni biyya alaa tokko yeroo baay'ee kan inni determine ta'u geographical location biyya sanaatiinis jechuudha.
fakkeenyaa fi Itoophiyaa walaaltan amma Horn of Afrikaa keessatti sababii argamtu qofaaf geopolitiksii dhaaf baay'ee barbaadamti. Ameerikaan, Raashiyaan, France, Britain biyyoonni kunniin baay'ee barbaadu jechuudha. Itoophiyaa naannoo gaanfa Afrikaa kanarratti intarestii isaanii eegsisuudhaaf. Just ji'oogiraafiin biyyi sun keessatti argamtu murteessaa ta'uu isaa kan mul'isudha geopolitiksiin jechuudha. Malee waan biraa miti. The geopolitical location of state is one of the external determinant on its foreign policy. Foreign policy keessatti egaa geopolitiksiin baay'ee murteessaadha jechuudha. Locationin yookaan argamni biyya sanaa murteessaa ta'uu isaati akkuma isiniin jedhe. It matters whether the country has natural frontier. Natural frontier yookaan karaa ittiin bahan hin jiramini. Kan akkasii oceanii fa high mountain desert wantoonni kun natural frontieridha. Biyyi sun kana qabdi moo hin qabdu waan jedhu jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoota akka Jibuutii, Eertiraa fa Horn of Afrikaa kana keessa biyyoota akkasii fa geopolitiksiidha baay'ee barbaadu warri super poweriin. Sababni isaas sea outletii faa qabu warri kunniini. Karaa ittiin galaanatti bahan jechuudha. Wadabii faa qabu. Public portii adda addaa jechuudha. It matters who owns neighbors and whether giving countries territorially large. Biyyi tokko large guddinni daangaashee guddaadha moo populatiidha moo uummata baay'ee qabdi moo well governedidha mootummaan ishii sirritti kan bulchudha moo waan jechuudha. Geopolitiksii amma kana yoo ilaalle egaa international politics yookaan siyaasa addunyaa global political system warra armaan gadii kan of keessaa qabata. Siyaasni addunyaa jechuudha. Ideology of keessaa qabata. Ideologiin egaa fakkeenyaa fi sooshaalistii ta'uu danda'a, koomunizimii ta'uu danda'a, yookaan immoo kaapitaalizimii. Ideologiiwwan baay'ee jira mitiire. Ideologii adda addaa of keessaa qabata. International politiksiin power blockii of keessaa qabata. Polarity jechuudha. Inni kun egaa bipolarity ta'uu danda'a, multipolarity illee ta'uu danda'a. Blockiitu ni jiraata jechuudha. System of governance demanding by the big superpower. Superpoweriin system of governance akkamii sirraa barbaaddi? Fakkeenyaaf Ameerikaan amma superpoweriidha. Biyyi tokko akka liberaal dimokiraasii taatu Ameerikaan ni barbaaddi. Fakkeenyaaf amma Chaayinaa faa Raashiyaa faa fudhattan akkasiin biyyi sun akka koomunistii taatu faa. System of governance isaanii immoo koomunistii Chaayinaa waan akkasii ni barbaadu jechuudha. Ofitti hin baasu, ofitti akka isaan fiit gochuu akka qabdan barbaadu biyyoonni kunniin. International institutionidha kan biraan. Determinant of international foreign policy kan ta'e jechuudha. International institutionidha. The international institutions are part of external environment affect status foreign policy. Imaammata biyya tokko affect godhu jechuudha yookaan determine godhu international institution yookaan jaarmiyaaleen sadarkaa addunyaatti socho'an jechuudha. These organizations influence states foreign policy influence godhu isaan kun jechuudha. As well as domestic illee domestic structure yookaan immoo caasaa biyya keessaati illee yeroo influence godhan ni arginaa jechuudha. Egaa international institutioniiwwan kun warra akka IGO faa ta'uu danda'u. International governmental organization jechuunis kan akka UNA faa ta'uu danda'u. Isaan yoo barbaadan koorsii keessa moojila irraa ilaaluu hin dandeessu. Nunnu gahaa har'aaf asumarratti dhaaf dirqamna jechuudha. Walumaa galatti paartii kana jalatti kan laalle kana fakkaata. Amma yoonaatti waan nafaana turtaniif ulfaadha. Baay'een isin jaalladha saba qashittiin nana. Miidiyaa dirree barnootaaf haaraa warri taatan immoo subscribe gochuu akka hin daganne. Bye bye.